Duga, 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 duga Rabbi soban jaalatu sila kuloin. Kurti ke sambara. Ate si soba amma dadhawe an soba kana olin dandau. Hah? Fatia Muhammadu wai ga fidarti. Wai padi wai online ra jirate no ge fata. Woi ini miskin Fatia. Muhammadu wai bu fatte ante wannati. Edana sabata bulaka. Hah? Ibu merabbing kacau te siji sedi. Amma Fatia nori mana tati kana boda akasi tabdi ra kurada. Woi ini Fatia. Mana tapi woi jalabat de raham teh. Afi malaya da jara burun oltuma. Kabodi sama na gurba wa. Wari tai da raso bizi kare. Marah gue. Raham ya. Tapi enggak bawa kapan tuh baru. Ya. Tapi bara kana ima gumti we tak kapan hamat. Abo jiga sanyada. Amar to na nante amme koi. Ini nafta ni ori jingli gum dise kad amar zon. Amma te rafa juruhan andur ayu jingli de tanjaba to rewa itu ni. Yo ante la amar zon ndam to da kana tu media rafa desi. Dewan tak sila. Oda ajirta. Amma saati ka ini tuto setawat. Tuto dari mana itu? Benar tadi. Jadi kia kan. Yani abu afan durinya kalau duga tahu ada itu ya ni. Aka dunga tayo ju diwar hoda air ju. Afar so cool le damo. A'udzu billahi. Siru gumain kulle ada. Wallahi itu. Osohar ki cool le agar bare de kiamat tigala devne waka fala. Duga dubatu hintal le karget intala bullo wai tirima bareda wai di. Har kisi kum burtukar to koy taki yakunu berak raja. Awon gub degara ya bo himbe ita kati sukumat. Mira ka daru kalji paredu de dallai du. Namo te berarti ya di nulle jarti ukra ka dara ko kau. Wara single iti vai era ko. Osohar ki cool le adar kya miti full man cool le to agar bare de mala bos. Oh amma Yara dunga. Karalita kara. wari samona durani sera gato kama esa se nangiza katar ke bullongo trafiko. Ya? Mama, amma bar diga dio karawa jere ndagenet. Namu marakate tafar sabira nagare tok. No, kade una vera. Largi ne gari. Iyo dada wallahi. Oi video bani gafi anak gawata gafi anga fadda kana akkana ichana ade bisu sirri da sirri miti kuban ishara da. Arkan siya de tu like hiyo te like tulaniyo. Yola yette mo akkana ya Desa. video bani ga interview ko na aga tenna gadi patu. Talan na baratu ibarlikki ke yo echun. Aye. Eh. Abu kofia wai wan ga sai makan ne yasa dak. Aiwa ya baredu ah. Bullo afar sora komman na so sani mo len chave. Palambu. Le cha dire. Amma jecha nama sani pakai ni botan kawan ne fatera gawa te fimi. Pa. Oh my goodness, oh my goodness. Erga walar kita nih. Erga asa dura mo asa bot. Yo asa dura te lai ki godi. Bodo te no ye. Agenda bodo mo agenda dur. Bodo te lai. Oh, pa. Afar somanam ni tikai sukung kami yette ar kita entalo. I like you. Interview ke pat. Afar somanku. Ante patanyi goba di entalo. Wali ni sinaji raji suka go tako.
ol fuudhu dhabuu keessanii walii galtee keessan turte sun ilaallatu waan amma waaqayyo walitti sinaa mi'eessu. Ante guyaan jimaa taphaa waa'ee mi'aanaa sayid salaannee dhufaar. Salaatuma salaadhaa rakkoon qabu. Salaannee dhufne ammumata nama masgiidatti. Amma isinin jedhee salaatuma salaadhaa jedhee bar wasaanyi salaatudha. Atama yaa ummanni kun maal salaatuma salaadhaa jedhee maal balleessu. Bujuri hori guyyaa. Galatoomi goota kiyya kaayistiin qabne. Wallahi wa billahi. Waan rakkoo qaba. Imaan abari isiinu abbo jannata addunyaa tanaati wayita. Hamma eebanne gaaraman. Wallahi dhalaa barsoo bira jiraatu ije harka barsoo kana jira burtukaana tokko bar. Sultan waalaikumsalam. Koi tapha eenyu qaba siisin. Laa guyyaa 18 taphni kun fatiin namarra qabatte nama kanarra qabatte guyyaa 15 guyyaa 20 fatiidhaan aidee beeyadiin dhugumattuu nama kanarra guyyaa 18 irra qabatte fatiin dhufte. Amma sii mushurraadha geemii hunda dhiisuu dandeetti. Dhugaan sin jedha reedii wallaa irra qabatte guyyaa 18 Januaarii guyyaa 18 nama kana qaba. Nggak rakkoo qaba. Wal gaafachiifna. Irra qabatte. Booda wal tashammeena. Imbo kadhaa deddeemuu dadhabe. Yaa sultaan kee nama qabsoon nu deebise kan duraan qabsoo irraa banne boqonnaa qabsoo irra turre. Sultaan sultii kiyya mangistii kiyya antee jirtaat. Amma imbo kadhaa dadhabeera ante. Gattaa isi lamaa bakka takka gad hin teenne maa deemte? Kan walitti dhagaame yoone injiraami miira ooluma gataa waan jedhamu. Simatti dhagayamuu qabaayyuu. Simatti dhagayamuu qabaayyuu. Nama miira addaatu nama dhagaama ofirraa shaawur seentee uffata dirattee shittoo afuufattee qilleensa nagiyaati. Ammallee waan si ajaa'ibummaa kaleen kamisaa mitaaskiin akka malee oofani. Kaleessa mushwaarri baay'ee deemamaa. Keessa beektonni kun viidiyoo damboo laa ilaa illallah. Anti mushwaarri guyyaa kamisaa kun bitte wallaa. Das jedhaga ayyaana war kamisni. Kamis ayyaanul kamis. Yoomal kamis yookaan arabni bar akka waan iidiitti ilaalti nutu qalal godhaa malee arabni fa'a. Wallahi wabillahi iidii jaalaa kamisatti gammaddi arab. Maaliif isa? Wallahi yoomul kamis siin jennaan bar annashaatu wannashaatat siin jetti rabbo. Nashaataan isaa shamarran isaanii kun babbareedanii urgaanii akka isaan deemsi isaanii adda ka duraan mataa akkana godhaa deemtu kana akka leenca akkana godhaa deemtu. Kana biraan gisee wayii beektaa yamanii kanatti waan taane sitti waa dhagaye. Otomaa qabaanuu beektaa magriibni ga'e beektee namtichi yallaa kalaas alyoom yoomul kamis kalaas alyoom kazin kalaas nuun jedhe maali jedheen mucaan tokko ka haasaa dhiibne rabbi jira. Wanna jedhamte illee ka rabbi dare. Yaanni na ajjeesaa jiru jedhe yoo ana sii deeme mana gadi hin taa'u jedhe maal taatannaan lafa darban jedhe akkuma noseen. Dhugaan akkuma seenteen lafarra deemta. Guyyaa kamisaa kana algaa mararra qabdee nama darbitee abboo shamarri arabaa kun bara. Namni biyya kana akkam gooti beektaa warri ijoollee qabu. Guyyaa kamisaa san paartii ergan ijoollee abboo fuudhaniituma fageessanii paartii isiin halkan illee hin galle bakka bashannana ajaa'ibaa kana. Uf deeggachiisanii akka isaan machaa bulan. Yaani dhugaatii osoo hin ta'in taphaan. Bakka fedha ofii gadhiisanii ofii isaaniitti immoo hin galan bira. Maaliif jedhee gaafii nattaa ture naan deebite yaa waan. Guyyarraa matama abboo bara Oromoon barattee yoo mulkamis yennaan bara. Oromoon immoo barte kamisa yennaan waa meeqa ija tura fiiga.